Barnoota qubee afaan Oromoo kutaa arfaffaa barreessee qindeessee kan isiniif dhiyeessu Alamuu Duggoo fi Ana Abdii magaalaa Perth, Western Austraaliyaa irraa Sadaasa 2020. Egaa kanaan dura akkuma hundi keessan quba qabdan qubee afaan Oromoo jalqabaatii kaafnee kutaa tokkoffaa, kutaa lamaffaa, kutaa sadaffaa barannee jirra jechuudha. Kan nuti baranne seerota 6 qubee afaan Oromoo sirnaan qubeessuuf nu gargaaran. Seeronni kun warra kami? Amma ammaatti wanti nu baranne gabaabinaa fi dheerina sagalee akkuma kana jabinaa fi laafina sagalee waliin barannee jirra jechuudha. Kutaa 1-3 warra jiran irratti. Har'a immoo kutaa isa dhumaa hudhaa fi irra buta waliin barannaa jechuudha. Mee suduudumaan gara barumsa keenyaa irratti haasennu. Hudhaa fi irra buta. Mee jalqaba irratti hudhaa ilaallu. Hudhaan maali? Hudhaan mallattoo kan fakkaattu bakka buufama. Hudhaan mallattoo hudhaa mallattoo afaan Oromoo barreessuu keessatti yeroo baay'eetti fayyadamnudha. Akkuma kana yeroo sagaleen jecha tokko keessatti barreeffamu sagaleen sun gidduutti cittee liqinfamti yoo ta'e yookaan sagaleen sun hudhamtee deebitee itti fufti yoo ta'e yeroo barreessinu mallattoo hudhaa gargaaramna. Irraan deebi'aa haalaan na caqasaa. Yeroo sagaleen jecha tokko keessatti barreeffamu sagaleen sun gidduutti cittee liqinfamti yoo ta'e yookaan sagaleen sun hudhamtee deebitee laagaa keenya keessatti asii ol hudhamtee deebitee itti fufti yoo ta'e yeroo barreessinu iddoo sanatti mallattoo hudhaa gargaaramuu qabna jechuudha. Kanaafidha mallattoo hudhaan kan nu gargaartuuf. It is very important side. Afaan Oromoo keessatti baay'ee murteessituudha jechuudha. Kanaafiti seerota 6 afaan Oromoo keessa galteeti akka isheen barsiifamtu taate jechuudha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Fayyadama mallattoo hudhaa. Fayyadama mallattoo hudhaa qabxii 1 isiniif qopheessee jira jechuudha. Inni tokkoffaan mallattoo hudhaa qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu yookaan qubee dubbachiiftuu gosa tokko kan taate 2 fi isaa ol ta'anii barreeffaman gidduu galtee nu tajaajiluu dandeessi. Fakkeenya fe'e, fe'e. Qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu 2 gidduu galtee nu tajaajilaa jirti jechuudha hudhaan addanatti. Fe'e isa jedhu jecha kana barreessuudhaaf hudhaa gidduu gashinee jecha kana wanta hiikaa qabu nu laattee jirti jechuudha. Inni lammaffaan 6. Lakkoofsa 6 jechuudha. Lakkoofsa 6 jennee barreessuudhaaf mallattoo hudhaa gargaaramnee jirra jechuudha. Eessa galtee jirti? Qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu yookaan qubee dubbachiiftuu gosa tokko kan taate gidduu galtee nu tajaajilaa jirti jechuudha. Se'e, ce'e. Ani yeroon qabu isinii paawus godhaatii waan kana shaakalaa. Amma immoo asitti waan isinitti nu barbaadu qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu sila 2 argine jechuudha. Amma immoo qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu 2 ol ta'anii kan barreeffaman gidduu galtanii nu tajaajiluu dandeessi. Fakkeenya kunoo re'ee qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu 3 argina jechuudha. 2 ol nan jedhee kanaaf. 4 ta'uu danda'a. Re'ee ka jedhu gidduu galee nu tajaajilaa jira jechuudha. Qubeen mallattoon hudhaa. Asittis akkuma kana ba'aa, qe'ee kanaafi mallattoon hudhaa qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu yookaan gosa tokko kan taate 2 fi isaa ol ta'anii barreeffaman gidduu galee nu tajaajiluu danda'a. Mee amma immoo fayyadama mallattoo hudhaa isa lammaffaa ilaallu. Mallattoon hudhaa qubee dubbachiiftuu gosa adda addaa 2 yookaan 2 ol walitti aananii barreeffaman gidduu galteellee barreeffamuu ni dandeessi. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Ta'e, ta'e. Ta'ee kan jedhu jecha kana yoo ilaalle qubee dubbachiiftuu gosa adda addaa gidduu galtee arginaa jechuudha mallattoon hudhaa. A fi E qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu miti warri kun gosa adda addaa gidduu galee nu tajaajilaa jira jechuudha. Fakkeenya lammaffaa ka'e, ka'e.
qubee dubbachiiftuu wal gosa adda addaa lama gidduu galee nu tajaajilaa jira jechuudha. Amma ammaatti maal argaa jirra? Qubee dubbachiiftuu gosa adda addaa gidduu galee nu tajaajilaa jira jechuudha. Ho'a, bu'i, si'a, ka'i, ji'a, du'a, ka'ee, gaa'ila, ba'ee, mo'uu, yaa'ii isaan sira isiniin jedha jechuudha. Qubee dubbachiiftuu kun amma gosa adda addaati. Gosa adda addaa lamaa ol walitti aananii barreeffaman gidduu galtee nu tajaajiluu dandeessi jechuudha. Mee tafuun fayyadama mallattoodhaa isa sadaffaa. Mallattoon muudhaa qubee dubbifamaa tokkoo fi qubee dubbachiiftuu wal fakkaataa tokko yookaan lama gidduu galtee illee nu tajaajiluu dandeessi. Mee fakkeenya fudhannaa ilaalu. Bal'aa qubee dubbifamaa tokko laa fi qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu lama gidduu galee nu tajaajilaa jechuudha. Asitti akka kanatti qubee dubbifamaa jabeessinee barreessinee akka kanattis barreessuu dandeenya jechuudha. Rakkoo hin qabu. Hiika addaa waan hin laanneef akka kanattis barreessuu hin danda'amu. Garuu inni sirriin isa kanadha jechuudha. Baay'ee inni jedhus qubee dubbifamaa tokkoo fi qubee dubbachiiftuu lama kan wal fakkaatan gidduu galee qubee mallattoonuudhaan nu tajaajilaa jira jechuudha. Inni kun seera afaan Oromoo keessatti akkaataa sirriin barreeffamee jira jechuudha. Yoommoo lakkii akkasitiin barreessa jettanis rakkoo hin qabu hin ta'a. Maaliif hiika addaa waan hin laanneef. Isin egaa paawuzii godhaatii waan kana shaakalaa. Ani yeroo hin qabu waan ta'eef irra utaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf sadhumaa hir'uu isa jedhu yoo ilaalle qubee dubbifamaa raa fi qubee dubbachiiftuu wal fakkaattuu lama gidduu galee hudhaan nu tajaajilaa jira jechuudha. Asitti immoo raa kana jabeessinee akka kanatti yoo barreessine hin danda'amu rakkoo hin qabu. Egaa hudhaa amma kana yoo jenne amma tokko hubannee jirra jechuudha. Itti fayyadamu mallattoo hudhaa. Mee amma immoo irra butaa wal wajjin haa ilaalu. Irra buti maali? Irra butni sagaleen tokko jecha keessatti yeroo dubbatamu irra butame yookaan sagaleen sun xinnooma ishee tuqamee bira darbama yoo ta'e bakki sun irra buta jedhama. Yeroo baay'ee egaa irra butni dubbifamaa gosa adda addaa gidduutti yeroo fayyadamnu argina. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaalu. Dubbifamaa gosa adda addaa gidduu yeroo inni galu jechuudha. Tokkoffaa irratti fakkeenya tokkoffaa sirba. Raan kun yeroo lafatti sagaleen irra butamteedha jechuudha. Raa kana ituu ittiin bu'iin xiqqooma isheetti bu'i'ana jechuudha. Baa dubbachuudhaaf hin sardame jechuudha. Sagalee baa dubbachuudhaaf hin sardamaa jira jechuudha. Mee naa wajjin jedhaa sirba argitanii sirba. Raa kana xiqqooma isheetti bu'ee fiigee dhaqee baa jedhaa jechuudha. Kanaafiti irra buta jenne jechuudha. Raan asitti irra buta. Sagalee laachaan jirtu jechuudha. Maaliif sagalee laachaan jirtu? Because kuni qubee dubbifamaadha. Qubee dubbifamaan immoo qubee dubbachiiftuu qabaate malee sagalee laachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni tokko sirba isa jedhu akkatti barreessu sirriiba jedhanii asitti dhiiga shanii barreessu. Sirriiba. Kun amma hiikaa qabu afaan Oromoo keessatti. Kanaaf irra butii barbaachisa jechuudha. Sirba. Inni lammaffaan ilma. Laa kana ituutti xiqqooma isheetti bu'ee maa dubbachuudhaaf hin sardamaa jira jechuudha. Mee paawuz godhaati sunumtuu shaakalaa. Tokkoon shaakalaa jechuudha. Kanaafidha dubbifamaa gosa adda addaa fakkeenyaaf gosa laa fi maa gidduu galee dubbifamaa gosa adda addaa gidduu galee barreeffaman jedheef jechuudha. Asittis akkuma kana dubbifamaa raa fi dubbifamaa kaa gidduudha. Yeroo baay'ee irra butni kan inni uumamu dubbifamaa gosa adda addaa gidduuttidha jechuudha. Mee seera afaan Oromoo keessatti qubee dubbifamaan yookaan qubee dubbachiiftuun lamaa ol walitti aananii hin barreeffamanii finished. Kun isa dhumaati. Kun seera afaan Oromooti.
kana yeroo hundumaa sammuu keessaa qabaachuu qabna jechuudha. Seera afaan Oromoo keessatti maal inni qubee dubbifamaan yookaan qubee dubbachiiftuun lamaa ol walitti aananii hin barreeffaman. Lamaa ol jechuun maal jechuudha? 3, 4 jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaallu. Harka isa jedhu kana akka kanatti kaa kana jabeessinee barreessina yoo jenne hin danda'amu. Sababni isaa qubee dubbifamaan 3 walitti hin aanu. Mee ammoo qubee dubbachiiftuu 3 walitti aane ilaallu as keessaati. Re'ee. Akka kanatti walitti aansinee qubee dubbachiiftuu 3 barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Hiikaa hin qabu. Hin ta'u jechuudha. Kun immoo ciraama ishee. Kanaaf qubee dubbachiiftuun lamaa walitti aananii hin barreeffaman. Qubee dubbifamaanis walitti aananii jecha keessatti hin barreeffaman. Mee isa lammaffaa ilaallu. Sansakka jechuun baay'ee safuu jechuudha. Ammasitti kaan kun sababaa jabaatee fi kaa kana lama goonee barreessina yoo jenne hin danda'amu. Sababni isaa qubee dubbifamaan 3 walitti aanee waan hin barreeffamneef. Mee seerota afaan Oromoo gurguddoo arfan tokko walii wajjin haa ilaallu. Seerota gurguddoo afaan Oromoo isa tokkoffaa. Jalqabaa fi dhuma jechaa irratti qubeen dubbifamaa 2 walitti aananii hin barreeffaman. Sammuu keessaa kana qabaadhaa gaafa barreessitanii jechuudha. Jalqabaa fi dhuma jechaa irratti qubee dubbifamaan 2 ta'ee hin barreeffamu. Fakkeenyaaf damma. Fakkeenyaaf daan kun 2 ta'ee asitti hin barreeffamu. Maaliif jalqaba jechaa irratti qubeen dubbifamaa 2 ta'ee hin barreeffamu waan ta'eef. Dhuma jechaa irrattis dubbifamaan 2 ta'ee hin barreeffamu. Fakkeenya ol isa jedhu kana laa kana jabeessuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif qubeen dubbifamaa 2 dhuma irratti 2 ta'ee hin barreeffamu waan ta'eef. Seera isa lammaffaa. Qubeen dubbifamaa 2 ol ta'an yeroo kamiyyuu walitti aananii jecha keessatti hin barreeffaman. Fakkeenya sansakka. Qubee dubbifamaa 3 walitti aanee barreeffamuu qabu jechuudha. Fuftee. Fakkeenyaaf fuftee gaafa jedhu laagaan koo arrabni koo laagaa koo xinnoo ishee maxxaneeti deebi'a jechuudha. Yeroo kana jabaachuu qaba ture miti. Garuu qubee dubbifamaan 3 walitti aanee waan hin barreeffamneef tokko duwwaa goone barreessinee darbuu qabna jechuudha. Kanaafiti seerota gurguddoo kana sammuu keessaa qabaachuu qabna gaafa waa barreessinu jechuudha. Seera isa sadaffaa. Qubeen dubbachiiftuu 2 ol ta'an yeroo kamiyyuu walitti aananii jecha keessatti hin barreeffaman. Finished. Qubeen dubbachiiftuu 2 ol ta'anii yeroo kamiyyuu 2 ol jechuun 2 hin danda'amu garuu 3, 4 hin danda'aman jechuudha. Fakkeenyaaf waan kana ilaalaa. Waan kana hin dubbisu itti dubbisina jetanii waan kana dubbisuu hin danda'amu. Maaliif qubee dubbachiiftuu 3 walitti aananii barreeffamanii jiru. Ituu addana hudhaan galtee hin dubbifamu maal jedha? Re'ee jedha ture. Amma garuu walitti aanee qubee dubbachiiftuu barreeffamee jira. Kuni yeroo kamiyyuu hin danda'amu. Qubee dubbachiiftuu 2 ol walitti aananii hin barreeffaman. Seerota afaan Oromoo isa dhumaa fi isa arfaffaa. Qubeen dachaa 2 walitti aananii jecha keessatti hin barreeffaman. Please sammuu keessaa kana qabaadhaa. Qubeen dachaa 2 walitti aananii jecha keessatti hin barreeffaman. Fakkeenya jecha eecha jedhu kana eecha maaliif chaan jabaata waan ta'eef qubee dubbifamaan immoo 2 ta'ee barreeffamuu qaba gaafa jabaatu jennee chaa kana 2 goonee barreessinu jechuudha. Maaliif qubee dachaan 2 walitti aananii hin barreeffamu waan ta'eef. Kanaaf eecha isa jedhu akkasitti barreessitu taanaan dogongora. Gammachuu chaan hin jabaata. Waan jabaateef jennee chaa kana 2 gochuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo maal ta'eyyuu qubeen dachaa yoo dubbifamaa ta'e. Kanaafi qubeen dachaa 2 walitti aananii jecha keessatti hin barreeffamanii kan jenneef. Egaa jalqabaa hamma dhumaatti yaa ilmaan Oromoo qubeen kun afaan kun kan kooti na ilaallata jettanii kutaa tokko amma kutaa 4tti warra na hordoftaniif galanni koo guddaadha. Warri kutaa 3ffaa, 2ffaa fi 1ffaa hin argatin jirtan please barbaadaatii ilaalaa irraa qayyabadhaa. Qubee afaan Oromoo seeraan barreessuutu nurra jira jechuudha. Maaliif
qubeen kun akka baduuf, afaan kun akka baduuf wanti irratti hin hojjetamne hin jiru. Kanaaf afaan kana tiksee kan fuudhee deemuu danda'u anaaf isinii jechuudha. Kanaafiti akkuma bara 1991 sana gara afaan Oromoo barsiisuutti ceenee jira jechuudha. Maaliif qubee afaan Oromootu caccabaa jira? Oromoomatu qubee afaan Oromoo kana caccabsee barreessaa jira. Oromoomatu qubee afaan Oromoo kana garatti barreessu wallaalee jira jechuudha. Kun baay'ee nama yaaddeessa. Baratti nafxanyaan mataa ol qabattee Oromoo balleessuuf kaate kanatti Oromoon gaafa akkas qubee caccabsee barreessu baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan nuti baasii tokko malee tola akka kanatti qindeessine isiniif dhiyeessaa jirra jechuudha. Isin immoo yeroo keessan daqiiqaa 12, daqiiqaa 11 hin guunneen hojjechaa jira waan ta'eef irratti paawus gootanii yeroo isinii mijateetti waan kana ilaalaati. Yoo gaaffii qabaattan na gaafadhaa. Yoo dadhabaan immoo gaafadheen isiniif deebisa. Namoonni na gaafachaa jirtan galatoomaa. Attentionii isinii waan kana laachaa jirtantu natti argamaa jira jechuudha. Kana akka kana yoon jedhee namoonni tokko tokko ammallee feesbuukii irratti gaafa isin barreessitan arga. Isin taajjabuudhaaf miti. Garuu akka isin barattaniif jechuudha. Even gaafa meesajii tokko tokko namootaaf dabarsinu, guruupiidhaaf dabarsinu ilaalladhaa. Please nu gaafadhaa. Isin gargaaraa jechuudha. Maaliif Oromoof qabsaa'uu koo dura waan Oromoon qabdu seeraan itti fayyadamuu danda'utu narra jira jechuudha. Akka kanatti waan hubadhuufidha. Egaa yaa ilmaan Oromoo guddaa galatoomaa. Barumsa keenya afaan Oromoo kutaa arfaffaa irratti xumurra. Yoon yeroo qabaadhee samaraayis kutaa tokkoffaati amma kutaa afuriitti warra jiran samarii isaa isiniif qopheessuu nan yaalaa jechuudha. Asumaan obboleessa koo Alamuu nan galateeffadhaa. Isatu na gargaaree waan kana qindeessuu keessatti. Egaa jabaadhaa. Qubeen keenya quba keenya seexaa goradhaatii. Please waliif ergaa baradhaa. Ijoollee keessan wajjin, maatii keessan wajjin yeroo teessanii jechuudha. Galatoomaa. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa naaf haa ta'u.